Itoophiyaa keessattidha wanti kun ka ta'e garuu qophaa kun kolfan du'ee dhugaa mucaasaa daffaree jennaanii namichi waan inni qabu guutummaa isaa qabeenya isaa asim deebisiin jedhee golatti qabee irraa qaraxxafee harkatti maratee akka carqeetti baadhatee deema dhugaa gooftaa. Abee dhiirri jira utuu dhiironni akkasii baay'atanii biyya keenya keessatti namoota ilmoo isaanii daffaran wantoota akkasii kana utuu akkasittiin tokkoon as baasanii qaqqaraxxafanii fakkeenya godhate uummanni silaa ijoolleen nama akkasittiin bakkeetti akka malee gudeedamte jireenyi ishee hin darbu yeroo malee xobbeetti dhumtu silaa ijoolleen keenya Itoophiyaa keessatti. Tole ajiib kun abbaadhaa dhugaa abboo jiraadhoti umuriin kee dheeratu abboo namicha akkamittiin jiraata garuu maaloo abii tooma tokkollee itti nan beekne dhugaa ani akkasittiin callu badee asii achi yeroo yaadu yaa gooftaa guddaa ይዞ ሲሄድ ያሳያል። ይህ ቪዲዮ ብልቱን ወላጅ አባቷ ቆረጡት። እሰይ እልል አትሉም እንዴ? የታላችሁ አጨብጭቡ፣ እልል በሉ። የስ ቆረጡት። እንደዚህ ነው እኛ ፍትህ የምንፈልገው። አንድ የህግ ባለሙያ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ታስታውሱ ከነበረ ሸገር ኢንፎ ላይ ነው በደንብ አስታውሳለሁ። የሚደፍሩ ሰዎች ያለምንም በቃ ጥያቄ መኮላሸት ነው ያለባቸው የሚል አጭርና ግልጽ ነገር አስቀምጦ ነበር። አባኒ ወላይታ የወላይታ አባቶቹን አባንጎን ነምንኩኒ ወላይታዳ ወንቲ ደለገመስ ወላይታቲዳ ሴና በሬዱን ተቆ ደለገምት ጀረኬኛ አማ ጉርባንኩ ማልከስ ጀረ ቃምኒሳ ጀላ ፉደተሜ ቃምኒ ሸራርቲ ካጨርቂ ዳመራምዴ መጋላ ከሳ አጀበምቴ ቹ ቲፎዞ ዳን ሽርሽር የት ቃም ረቢ ነብረ ጅሩስ ብረሰከ ጅሩ ሸኪን ቀቡ ኦዱ ሀሬ ታቴን ኩን ከንተኤ ወላይታ ሶዶ አና ፉር keessatti abbaan jaarsi viidiyoo irratti argitan kun abbaa daa'ima ji'a afuriiti. Hiriyaa isaa biratti gatatee deemee kassaamoo daandii ga'ee waa irraanfatee deebi'a. Yeroo deebi'utti hiriyaa inni amanee akka ilmoo isaatti ilaala jedhee ilmoo isaa biratti gatatee deeme yeroo inni waa irraanfate fudhachuuf manatti deebi'u hiriyaan isaa kun daa'ima ganna afurii tana gudeeduuf gangalcha. Yeroo kana abbaan argee aaree falaxaa filtiin dha'ee lafa buusa. Bakka inni of wallaaletti meeshatti gadi fageessee irraa muree kinoo akkuma viidiyoo irraa argitan kana poolisitti harkennate. Namni kuni osoo hidhame mootummaatu qallaba. Furmaatan argatu. Dhiirota akkas bakkuma argetti meeshaan keessan adaban qabni kana sanuu daa'ima gudeeddan dubartii gudeeddan waan taan falaxaan lafa buuse bakka inni itti ofallaaletti meeshaa irraa mure meeshatti akka waancatti qabatee mootummaatti harka kennate. Kana silaa gadi fageessanii siidaa dhaabaniif kinoo akka waancatti qabatee akkasitti dhaqee poolisitti harka kennate. Dhiira haati deesse akkasi malee aadabattaniin teessan taana dhiironni akkasitti gadi fageessanii isinirra haadan. Bakka warra akkas taasise kan immoo siidaa dhaabuuf. Kawan jatti qabatee deema. Dhuguma dhiira yoo yashama akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa koodha galata waaqayyoo nagaa nan bira jiru sun bira akka jiru shakkiin qabu oduu harree taateen kun kan ta'e Walaayittaa Sooddoo aanaa afur keessatti abbaan jaarsi viidiyoo irratti argitan kun abbaa daa'ima ji'a afuriiti. Hiriyaa isaa biratti gatatee deemee kassaamoo daandii ga'ee waa irraanfatee deebi'a. Yeroo deebi'utti hiriyaa inni amanee akka ilmoo isaatti ilaala jedhee ilmoo isaa biratti gatatee deeme yeroo inni waa irraanfate fudhachuuf manatti deebi'u hiriyaan isaa kun daa'ima ganna afurii tana gudeeduuf gangalcha. Yeroo kana abbaan argee aaree falaxaa filtiin dha'ee lafa buusa. Bakka inni of wallaaletti meeshatti gadi fageessee irraa muree kinoo akkuma viidiyoo irraa argitan kana poolisitti harkennate. Namni kuni osoo hidhame mootummaatu qallaba. Furmaatan argatu. Dhiirota akkas bakkuma argetti meeshaan keessan adaban qabni kana sanuu daa'ima gudeeddan dubartii gudeeddan waan taane hojjettan akkasi gadi fageeffame hunda isaan irraa osoo duguggame warra akkasitti dugugeessan immoo mootummaan jajjabeesse ani isaan deeggara. Guys, jaarsi kun dhuguma goota dhuguma jabaadha aarsaa abbaan ilmoo isaatiif taasisuudha.
سجرتن إيرون هر سجرتن هر إيرون اللي بقرا موري تاجرتن قوش بقرا موري إيسين كم كيس جر أما نمني تكوني من يالا قالي هوسبيتال قالي مالي دوف جراتون ساون تدبين جرون بيكمو دو أفجرو كيس جرا هوسبيتال يوم ما قلت يو باي فيي يوم مالي مجاي ما فنجا دائما قلنا أفريت كم تسمون كيادة كم تتأه أبانا ما نسبر رجعت كم تيجرو سمون كين دلنا سري المو قبضوات هذا قبضو بلتين قبضو أكم مرتين ربتي دائما كناتي كم في إيسيدو في قباتي جار سميشة أكوان أتبات تدي مكانا قدي فجيسني سيدا دابا نفسلا أوزوت إنانتي كسي قول أجري